Sera, 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 sera. Sera. Share wali gorat. Wala jai batul. Ngubat. Share. Share wali gorat. Share. Share wali gorat. Sena. Sena. Malan jira caccab sena nyaate jira. Sena. Share. Share. Sena. Sen. Kullaniyat. Kullaniya. Namarat. Nama naga kamu tu ufata malu ufat lanjutan ufat share wali god hinggu wadi kapu kaba sabab dulu share wali god Sena share guban Malan jira caccab sena nyaate jira yeda caalu ndesa duga sat luga menu abate jira caccab sena nyaate jira malan jira oromo njurtu share wali god dubbi adda tanan share wali god kullari yada badde Wayane nurra gallan gobanan kay bolla yede duga sat nu galu de male nu ad abu jir hayon kenne share sena nan gubadde sena kullan jira wante kulla jiru kiyatu himara tenella dila gubata sabakiyatu tinde gubedin kulla dabde male mara edimiti kanna maraje sabakiya duga sanyiki oromo rati gegge famaru oso argu hirriba maltu naqaba oso obbolesi kiya de refisa karara gangalet oso bukke isa la farademu oso lutti sa racete la farademu naga malin qabani share god daika takabicha na opsa daika tak guto orobiya kesat erron tenin dumata wolte guyada cake erron oromoda cake erron si komando cake erron oromoda tokko duwe to konta wol galafata tati cake erron oromoda cake tokko duwe to kontaw wol galafata tati tokko duwe to kontaw ya oromo tokko boya tokko ciisanyachun tokko ango dirfate afan qawetin nama dorsisun hintatire hintat warni hintat ketayna wajin dabaten share deika takabicha karana gamiti qawe male qawe da kanu bas osolum bunjiran damne goto takena ya oromo
osoo lubbuun jiran namni sana qofaatu furmaata jajjabeeffadhu qawwee kee. Eesh nagaa jechuun nagaa maal qabna yaa Oromoo nagaa hin qabnu. Kanaaf seenaa sher walii godhaa dubbiin qabadhee dhufee yeroo adda guyyaanadha maraattu nan jedhin garuu saba kiyya duguggaa ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru dhiiga qeerroo Oromootiin lafarra dhangala'aa oole dhiiga qeerroo Oromootiin jigaa oole kanarraa isinii dubbadha jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti maaltu ta'aa oole namaraadhe dhiiga obboleessa kiyyaa kan lafarratti jigu luka obboleessa kiyyaa kan citee lafarra deemu yoon argu dhiigatu na damfe jechuudha yaa Oromoo. Hirriba maaliin raftaa maal nyaattee dhuddaa hin jirtu adiin caccabsees nyaatee jira maal jirta hin jiru caccabsees nyaatee jira lugaamee na yaabbatee jira yaa Oromoo. Lugaama kana akkamitti ofirraa baasa jedhii kai kanan isin ibsu dhufe kana gubata kiyya gubata tuna aarsa gubata tuna iisiisa gubata tu qullaana dhaabsise qullaan dhaabadha nama nagaa qabutu nama biyya qabutu biyyan qabuun biyyi tiyya narraa saamamtee jirti biyyi tiyya deeffatuudhaaf ammoo ka'ee falmachuun qaba. Biyya maaliin qaba yaa Oromoo biyyan qabnu duunee jirra dhumannee jirra ajjeefamnee jirra ajjeefamaa jirra hayyuu dhabaa jirra ijateena dhabaa jirra. Jawaar Muhammad ajjeesuudhaaf irratti kam xiyyeeffataa turani harkaa fashalaa'ee jennan marzii nyaachisan yaa Oromoo amaarran marzii nyaachifte yaa Oromoo ilmaan nafxanyaadhaa ija Oromoo jaamsuudhaaf qabsoo Oromoo duubatti nu deebisuudhaaf Jawaar Muhammad summii nyaachifte jirti jechuudha. Ilmaan nafxanyaadhaa yaa Oromoo ka Oromoo fakkaate harka Oromooti nyaate Oromoon kan nu nyaate kan dhiiga qeerroo keenyaatiin angootti ol baafne qeerroo kumaatamaan irratti wareegamne angootti kennine arra deebee hayyuu keenyaaf qeerroo keenya lafaa nyaataa jira magaaziidhaan gadi nu qabee yaa Oromoo. Oromoo hin jirru caccabsee nu nyaatee jira irra deebee dubbadhaa yaa Oromoo. Oromoo Jawaar Muhammad dhabaa jirtaa bar Oromoo Jawaar Muhammad ija keeti beeki Oromoo Jawaar Muhammad onnee teeti beeki. Oromoo ka akka Jawaar argachuudhaaf waggaa 200 sitti fudhataa beeki yaa Oromoo. Qabsaa'ota meeqa dhabdee jirta yaa Oromoo maqaa diinaatiin maqaa kan keetiin miti. Yaa Oromoo bara maraa booyaa qabsaa'ota kan kee hayyoota kan kee awwaalattee teettee qotattee nyaachuun maal yaa Oromoo diinaan gorboomte lugaamee diinni akkamitti yaabbata. Yaa Oromoo namaraadhe uu jedhee niyya. Yaa saba koo maaliin balleessanii jirtanis maal balleessinee jirra kan obboleeyyan keenya rasaasaan qe'ee isaanii keessatti duguugamanii qe'ee isaanii keessatti ajjeefamanii. Yaa Oromoo hin gubadhe garanna gubate booyaan oole iyyaan oole reeffa qeerroo keenya reeffa hayyoota keenya reeffa beektoota keenya kan boruu doktora ta'uu danda'u kan boruu biyya kana bulchuu danda'u kan dhiiga Oromoo gadhaaba jedhee dhiiga ofii kenne wareegame guyyaadha saba isaatiif jedhe wareegamaa oolan Oromiyaa guutuu keessatti guyyaadha yaa Oromoo. Nan iyye garanna dhukkube matanna dhukkube qullaan dhaabadhe qullaan booyaa oole nama nagaa qabutu nama biyya qabutu nama eenyummaa ofii beeketu nama bilisummaa ofii gonfatetu uffata warri uffata uffadhu na jettan uffata maal uffadha garaan na gubate. Oromoo Jawaar Muhammad dhabde Jawaar Muhammad ija kan keeti yaa Oromoo ija tan teetana gaafa inni jirre boowum gatii siin qabu Oromoo si tuffiidhaaf Jawaar Muhammad haga guyyaadhaa hidhaa keessa ture ammas ajjeefamuudhaaf shirri irratti xaxamaa jira. Shira irratti xaxanii marzii nyaachisanii fuula isaa jijjiiranii yaa Oromoo kophaa isaa hidhanii akka nama Oromummaa hin qabnetti akka nama saba hin qabnetti itti taphataa jiran jechuudha yaa Oromoo. Osoo qeerroon Oromoo jiru osoo hayyoonni Oromoo jiran osoo nuti qeerroon Oromoo osoo nuti jirru Jawaar Muhammad taphataa jiran jechuudha yaa Oromoo. Jawaar Muhammad ajjeesuudhaaf nafxanyaan itti geeraraa jirti jechuudha. Tuqaa laalaatti sabni kun faana jiramoo qeerroon kun rafee jiramoo qeerroon kun dhukaasa zaadee duubatti deeba laata akkam jettee lallaalu jirtii bar wayyaaneen
ilmaan mallasaan guddisee fi ilmaan Minilikii hadhaa bofaa galtuu biraa deeme jechuudha yaa Oromoo. Kanaaf maala jiran caccabsana nyaatee jira wanti jedhe irra deddeebi'ee isinitti himaa jiruuf waggaa 1,000 isin cabsan nuun jedhe nu cabsaa jira. Waggaa 1,000 isin cabsa jedhe nu cabsaa jira, nu garsiisaa jira, nu ajjeesaa jira, isin fixa jedhe nu fixaa jira. Garuu nu akkami ofirraa deebimnaa kan jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna. Dhageeffadhu yaa Oromoo, sheer walii gadhiina dhageeffadhu. Siif hima waan keessa dabarreef tarsiimoo Jawaar Mohammad nu qopheesseen, tarsiimoo Jawaar Mohammad nu kaayeen, waan Jawaar Mohammad nu jedheen tarsiimoo saniin hoogganaas ture, hoogganamaan ture ani mataan kiyya. Maaliidha tarsiimoon kun? Oromoo dhageeffadhu. Kutaa Oromiyaa hunda keessatti waan borurraa gochuu qabdan, waan borurraa gochuu qabdan halkan kanarraallee eegaltanii waan dalagaa turre, waan dalagaan ture isiniifumuu jechuudha. Tarsiimoo Jawaar Mohammad nu barsiise keessa sheer walii godhi bakka tana isiniifanimaa sheer walii godhaa. Ilmaan Oromoo qulqulluu kan taate namni an Oromoo jedha jette na dhageeffadhu, kan Oromoo diina Oromoo jette as jalaalle bayi. Waan godhu qabdu qeerroon Oromoodha. Tokko bulchaa gandaa irraa kaasii baadiyaa hunda keessaa jalqabi qulqulleessi. Qulqulleessi harka keetti deeffadhu. Wayyaanee akkasiin kuffifne. Akkamitti qulqulleessita? Tokko jedhi qeerroo kan kee baasiti hidhataa gandaa irraa meeshaa caccabduu san harkaa guuri. Kasidide mara isaa gubi. Ajjeesi fannisi. Biyya kan keetti abbaan si waan ta'eef bulchaa gandaa irraa eegali haga bulchaa aanaatiin baatu ijjannoo irratti fudhadhu. Ijjannoo akkamitti fudhattan? Waan bara 2016 muuxannoo itti qabuun isinii hima jechuudha. Waan dalagaan bahe, waan dalasiisan bahe isinitti hima. Waan dalagaa turee fi kan dalagaa turee fi kan dalagaa jiru sittan hima ammas. Kutaa hundinuu tarsiimoo kana fudhattanii deemuu qabdan kan Jawaar Mohammad nu barsiise jechuudha. Tarsiimoo kun tarsiimoo baay'ee barbaachisaa ta'e, tarsiimoo yeroo muraasa diina injifachuu ittiin dandeettan jechuudha yaa ilmaan Oromoo, yaa qeerroo Oromoo. Yoo akkanatti baanee al tokko hiriira jennee gabbaanee jennu akkuma Shaashamannee fi Oromiyaa hunda keessatti, Harargee keessatti qeerroon keenya itti dhumataa turetti dhumannaa jechuudha. Kan biraa akka namni nurraan dureedhaaf akkam gochuu qabna yoo jettan, tokko dildilli cituu qaba, lama tubboon cituu qaba. Bakki itti ciftu bakka akkamii? Bakka gooddaa fi gooddaa ila bakka tabba qabu jechuudha. Bakka gooddatti dildilli cituu qaba, tubboon cituu qaba. Karaan mukkeen gugurdaanii fi dhakaadhaan cufamuu qaba. Lama namoonni qeerroon kunniin qeerroon ijjannoo akkamitti akka deemuu qabu wal dhageettiidhaan karaa tokko osoo gargar hin fiigin, osoo walirraa hin dheessin qabsoo dhugaadhaa wal amantiidhaan wal gurgurachuu osoo hin taane basaastuu isaan faana deemaa jirtu ammoo ijjannoo irratti fudhatu qaba. Ijjannoon irratti fudhatu akkamiiti? Hin qaba, hin gorsaa. Yoo inni dide ijjannoo cululuqaa itti fudhate yoo jedhe hundi isaanii hin sirraa'uu jechuudha. Lammaffaa sadaffaa meeshaa waraanaa hunda hidhataa irraa erga guurtanii kaatanii booda hidhataa gandaa irraa qabdanii haga aanatti erga irraa guurtanii warroota makalaakaa deemanii waraanuma mootummaa keessaa bayanii biyyatti galanii hin jiran Oromiyaa guutuu keessa baay'ee jiru. Dargis ka tokkosee beeku baay'ee jiru. Isaan kanneen hidhachiisu. Isaan kanneen hidhachiisu. Qeerroo muuxannoo qabu hidhachiisu. Akkamitti hidhachiistan? Rasaasa iddoo inni jiru barbaadame ka dhuunfaan qabu jira, ka bitamu jira. Oromiyaa keessa iddoo baay'ee jira kanneen walii eertanii bittanii. Namni yoo diqqaate namni waraana harkaa qabu namni 10 karaa gamaaf gamana shan adda wal qoodee rasaasa ofiitti guuttate
yoo ijoolleen ammoo duuba deemuu qabdi jarri ammoo warri waraanaa kun ammoo afootti ijoollee afootti bakkee karaa yookiin dildila itti cufuu itti kutuuf deeman san marsanii irraa fagaatanii kiiloomeetira jedha dhiifama meetira 20 ol uummata irraa fagaatanii xamadatanii dhaabachuu qaban jechuudha. dhageeffadhaa bakka tana sheer walii godha waan irratti injifannoo haga amma xiqqoo nu mudhatte san akkaataa ittiin finne jechuudha. akkaataan kun tolaanii miti akkasi harka kennachiifne jechuu wayyaane maal godha warri waraan harkaa qabu kuni yoo xiyyiitiin yoo rasaasni harkaa dhumate yoo walitti tokkosanii harkaa dhumate maal godha rasaas harka laman dhukaasa qeerroon keenya bakka qabata jechuudha. yoggusan harka lama yogguu dhukaase bakka erga qabate maal godha sitan jarri waa beettire karama ofii jaljal jettee deemti malee fixuu dandeessan sibiilaan fixuu dandeessan sibiilaan karaa saasatti fudhatan dhiisaati. karaa meedaan godhina dildilli haacetu tokkoffa irra deebi'e isinitti ma wanti akkasii sun baay'ee nama fayyada. karaa naacetu tubboo naacetu kijibduun harka haa kennattu bulchaa gandaa irraa kaastanii haga aanaa haga godinaa irratti irra jiru hunda isaanii irratti ijjannoo cululuqaa irratti fudhatamuu qaba. keessa deebii kan hin qabne jechuudha. qeerroon takka manaa bahe duuba deemuu hin danda'amu. haga Jawaar Mohammad mana hidhaatii bahutti haga fakkaattonni isaa mana hidhaatii bayanitti yaa Oromoo. hagasit mana keenya deemuu hin qabnu manas hin qabnu ijas hin qabnu gurras hin qabnu haga Jawaar Mohammad hidhaa keessaa gad baamnutti jechuudha yoo lubbuun nu jiraateef. osoo inni lubbuun jiru dhaqqabachuu qabna osoo inni lubbuun jiru baafachuu qabna yaa Oromoo. nu saba guddaadha salfataa jirra sabni xixiqqaan saba walummoonni bira yogguu Jawaariif jedhanii hiriira bayanii lubbuu fi kennan nu ummanni Oromoo tokko lolee tokko yoo rafu tokko lubbuu fi wareege tokko ammoo yoo kolfu tokko yoo si gurguratu tokko yoo si ajjeesisu tokko yoo si hiisisu salphinna jechuudha yaa Oromoo. walirra ijjannoo fudhatuu qabna tokkoffaa yaa Oromoo. wal qulqulleessuu qabna yaa Oromoo. wal qulqulleessan yoo wal qulqulleessine bilisummaa yeroo muraasa keessatti arganna yaa Oromoo. bilisummaan fagoon jettu yaa Oromoo. hin danda'amuuf keessaa baasi onnee takkaan duutu duute jiraatu jedhi onnee kan kee qabadhu bayi onnee takkaan falmadhu onnee takkaan wareegame onnee takkaan saba keetiif dhaabbadhu yoon duutes nama jenna taate ati namni saba keetiif duute jechuudha yaa Oromoo. Jawaar Mohammad si abdateetiin paaspoortii Ameerikaa miti poolisii biyya kanaa miti ummata kiyyaaf qeerroo kiyya an abdadha jedhe nuti qeerroo inni abdate sun eessa jirra jennee of haa gaafannu. qeerroo inni nu abdate sun eessa jirra osoo akka inni nu abdateeti halkan takkatti mana hidhaan buluu bar Jawaar Mohammad yaa Oromoo. nuti ummanni Oromoo ilmaan waaqa guutuu eessa jirra jedhuuf gaafadhu ilmaan jaarraa abbaa gadaa eessa jirra jedhuuf gaafadhu ilmaan Taaddasaa Birruu eessa jirra jedhuuf gaafadhu ilmaan Abbishee Garbaa eessa jirra jedhaa wal gaafadhaa ilmaan Abdiisaa Aagaa eessa jirra jedhaa wal gaafadhaa. biyya teessa irratti qeeteessan irratti du'aa jitta qeetee irra wareegamaa jitta ilmaan nafxanyaadhaa ilmaan Miniliki qee kan keetitti ajjeesaa jitti qee kan keetitti reeffa kan kee lafarra gangalchaa jitti kun salphinnaa bar waggaa maraa idimee kan kee du'u malee ajjeesuun beektu ati harkan qabdu. Oromoo ajjeeftee yoo duutallee homaa miti bar du'aa jitta malee ajjeesutti hin jirtu ajjeesii garsiisu wali fakkeenya walii ta'e. du'anool tubar yaa Oromoo yaa saba koo beekaa meeqa dhabdee jirta beekaa meeqa nafseen dhabde beekaa meeqa lubbuun dhabdee jirta beekaa kan kee hayyuu kan kee osoo lubbuun jiru dhabdee hirriba maaltu si qaba hirriba maal rabta maal nyaattee dhudda nyaata maaltu sitti gora yaa Oromoo. hirriba maaltu si qaba yaa Oromoo osoo obboleessi kan kee dhiinni isaa lafarra dhangala'u osoo qabsaa'onni kee lubbuudhaan dhaban osoo jiran yaa Oromoo. Haacaaluu siif jecha wareegame dhugaa Oromoon jijjiiruu haqa Oromoon gurguradhu maallaqaan hin bitamu jedheetiin kan wareegame akkasuma dhugaan Oromoon awwaalu
dhiinni Oromoo na biratti osoo an jiru hin dhabamu lafa badu kan jedhu Jawaar Mohammad nuuf jecha mana hidhaa dukkanaa keessa taa'aa jira bar. Mana hidhaa dukkanaa keessatti kophaa isaa wareegamaa jira bar. Wareegamuu malee maaltu isaafe akka nama du'etti ilaaluu malee hin jira jennee wanti nu laakkannu maaltu jira yaa Oromoo. Yaa saba koo waa wayii irratti abdii hin godhatina. Abdii akkamii yoo abdii isin hin jedhu. Jawaar Mohammad osoo hin hidhamu isa maaltu hidha qeerroo hagana waliin jira inni hin tuqamu osoo jittan hidhame. Osoo boruba iftaan baa jettan ji'a tokko guyyaa 40 fixee jira amma. Ammas osoma qeerroon ammaa tana fincilatti kaamna torbaadhaatti kaamna torbaadhaa kana goona torbaadhaa karaa cufna boru karaa cufna. Hayyoota keenya enna nama alaa'eenna osoo jettanii osoo jennu adda karaa nafsee isaatiin gad dhufanii nutti garsiisan jechuudha. Nu garsiisanii ka'anii nurra dhaadataa jiran akka taa'ee danda'a jedhan sunfaa gabbaatee nu dhaadataa jetti jechuudha. Ajjeestee kaatee akka nama du'etti laakkaachuu qabna malee gaafni hin jira jennu isa lubbuun baafnee ija keenyaan gaafa argine bicha yaa Oromoo. Angama gootiin eebjuu natti ta'eera garaan koona gubatee jira yaa Oromoo. Yaa saba koo. Sagaleen kee sirra isin dhaga'ama. Aarin na godhe garaan na gubate yaa saba koo. Maal jedhe maal cadhisa garaa kun na gubate Jawaar Mohammad dhabee jiraachuu irra du'ee biyya darbunaa yaa Oromoo. Hayyuu kiyya Jawaar Mohammad nafseeti ya dhabuu irra. Andura isa dura lubbuu kiyya dhabamsiisuu wayya yaa Oromoo. Jawaar Mohammad waan jaladhuuf qaba. Ana bichaa miti irratti kan qabsoon baradhe kan tarsiimoo qabsoon na barsiise kan mirga saba isaatiif akka falmannu nu garsiise Jawaar Mohammad jechuu yaa Oromoo. Inni yoo du'es kaayyoo fi dhaloota dhaalchisee jira. Garuu nu ammoo dhaalleerraa jennee yoo bulaallu hin jirru. Bakka inni nu kaayisa hin jirru. Bakka inni nu geessisa hin jirru. Akka inni nu abdatiisanitti irra hin jirru. Osoo akka inni abdii nurra kaayisan osoo sammuu keenya keessatti fudhanne halkan takka inni achi keessa hin bulu. Halkan takka hin bulu achi keessa Jawaar Mohammad. Yaa Oromoo inni nu abdatee abdii nurra kaayate abdii isaa san dagannee jirra. Arramoo maal jedhe jedhan waan garaa koo booresse keessa of shakkinatti fakkaata yaa Oromoo. Viidiyoodhaan daa'ima kiyya fi haadha manaatii nagarsiisaa jedhe Jawaar Mohammad. Yaa Oromoo of shakkuu agarsiisaa bar. Waan ija keetiin argaan jira akka inni itti bulaa jiru akka inni ta'aa jiru quba qabdaati. Waleettaa hanqattanii yaa Oromoo. Saba xiqqoo hanqattanii. Yoo lolaa yoo baay'inaan numatu caalaami. Yoo humnaallee numatu caalaami. Afaan tokko dubbatanii jaarsaa jaartidhaan hayyoota ofii baafatanii bara. Mana hidhaatti ka jalaa ilmi milik jalaa hidhe. Hunda isaa tokko sun namni baafatan. Warroonni waleettaa akkam godhanii baafatan. Mana poolisaa isaan itti hidhan san deemanii sadi filadha jedhanii maal fa'a? Tokko yoo nu filattan hayyoota keenya gadi baasaa. 2 yookaan nu hidhaa. 3 yookaan nu ajjeesaa jedhanii waajjira dhaqanii waajjira warraa ka poolisaa san. Isinillee ajjeefnu ofirra jedhanii gadhiisan. Maaliif gadhiisan garuu? Waleettaan akka duuba deebi'an jirre hin argan. Oromoo waliin yoo waltaan diqqoo nu dadhabsiisu kan jedhu fi gadhiisan. Haa ta'u homaa miti sunillee nu fakkeenya fudhannee Sumaaleen adda Jawaariidhaaf hiriira akkasi baatee lubbuu fi kennaa jirti jechuudha. Sumaaleen dhageeffadha. Sumaaleen Jawaariif akkasitti lubbuu fi kennu jirti. Nu hoo uummanni Oromoo
nuhoo maal keessa jirra? Akkami jirra? Yoo Harargee Arsiin lolu Shawaan eessa jira? Yoo Shawaan lolu Wallaggi eessa jira? Maa walirra cadhibna? Kutaa hunda Oromiyaan qabdu keessatti hundi isaa si'a takka yoo ka'e, si'a takka yoo dhagaa si'a tokko darbate waraanni jarri dhaadatuun eessa ga'a? Eessa dhaqqaba? Karaa kam beeka? Tubboo itti kunnaan, dildila itti kunnaan, eessa qilee inni seenu hin jiru, boolli inni seenu hin jiru jechuudha yaa Oromoo. Ufiin ol ka'ee barara biyya ta'e keessa ufiin ol ka'ee fiigee lixa. Tigireen akkasitti lixxee bara. Tokkummaan dabarsinee bar Tigiree. Tokkummaan biyyaa baafnee bar Tigiree. Tokkummaa akkasii sandeeffachuu qabna bara. Warroota Oromiyaa keessa teettee gandatti ummata qeerroo keenya basaastee ajjeesisaa jirtu irratti tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedha. Kijibduu afaa isii lugaamuu qabnaa. Kijibduu of keessaa qulqulleessuu qabnaa. Kijibduun qulqullaa'uu qabdi. Bakka kijibduun hin qulqullooftutti qabsoon hin jirtu. Bakka afuuftuun jirtutti qabsoon bakkaan hin baatu yaa Oromoo. Muuxannoo gaggaarii nu barsiisee jira Jawaar Mohaammed. Duuba deebaa itti yaada akkamiin bilisoomne tarsiimoo inni nuu kaa'isu maal fa'a jedhiiti. Kijibduu ana waliin qabsooftee waan kana dalagaa jiran, waan kana godhaa jiran jettee nu waliin deemaa turte achuma keessaa nama walitti goone. Kijibduu maal nu gooti yeroo san? Nu waliin qabsaa fakkaate, nu waliin hojjette, viidiyoo nu waraabde warroota yeroo san aangoorra jiraniif kennaa turte jechuudha. Ammas wantuma akkasii santu deemaa jira jechuudha yaa Oromoo. Akkam godha warra sanniin tokkocha ijjannoo inni boru itti deebi'uu hin dandeenye yoo tumte jilsite kuuwwan hin baqataa jechuudha. Waaqa qeerroo nagaan nu bulchi jedhaa turan yeroo san. Qeerroo malee biyyi hin jirtuu jedhaa turan. Abbaan biyyaa qeerroodhaa jedhaa turan. Tarsiimoo waan nu masakkamnuuf, hayyuudhaan waan masakkamnuuf, hayyoonni sunniin amma eessa jiran bakka isaa maam nama bu'u. Akka Jawaar Mohaammed qeerroo hoogganaa ture sanitti maaf hin hoogganin amma? Maaf akkasitti hin dhageeffatin? Maaf akkasitti waliin dhagayin? Tarsiimoon sun baay'ee nu barbaachisa. Tarsiimoon sun tarsiimoo bilisummaa yeroo muraasa keessatti ittiin argachuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf dubbiilee hin gabaabsa. Dubbii isa xumura. Kutaa hundi ka'ii karaa cuufi borurraa. Edan ayyuu rafaan jiranii sheer walii god kan biyya alaa jirtu qeerroo wareegamaa jirtu gargaari waan qabduun maallaqaan gargaari sammuudhaan gargaari yaadaan gargaari. Bira dhaabbadhu waan qabduun kan luka dhaamee jiru kan nafseen du'ee jiru baay'ee dhaadha Oromiyaa keessatti. Kanaaf Oromiyaan dirree boochaa ta'aa jirti. Oromiyaan dirree dhiigaa ta'aa jirti. Biyya ofii irratti, qe'ee ofii irratti, biyya namaan tunne, mirga namaan tunne, mirga ofii irratti, hayyuu namaan tunne, hayyuu ofii irratti ajjeefamaa jirti. Hayyuu ofii dhaabafatuudhaaf hiriira karaa nagaatiin bayane. Karaa nagaatiin kan bayan san isaan ammoo balaadhaan gadi dhufanii qeerroo keenya fixaa oolan jechuudha. Ammas kanuma itti fuufuuf ta'an garuu galma hin ga'uuf. Galmaan hin ga'uuf abadan. Osoo qeerroon jirtu, osoo uummanni Oromoo jiru biltsiginnaan inuma irra hin jiraanne. Tanatti nyaadhu dhugi jedhaan yaa Oromoo. Ilma Abiyoot Kasaayetiin illee. Itti nyaadhu dhugi. Masara mootummaa innin keessa taa'ee bareechifatee achii lallabaa sariin achii gad darbatu suni sariin achii ergee qeerroo fixxu suni galman ga'uuf hin danda'amu sun waan hin danda'amne. Waraanuma isaa kana isa nyaata yaa Oromoo.
karaan cufamnaan gabaan lagatamnaan qeerroodhaan tokkummaadhaan sochoonan basaastuu uf keessaa qulqulleessinaan aanatti gandaa gandatti yoo Oromiyaa guutuu akkasitti tooyatanii akkasitti kontirool yoo godhan ufiin harka kennata namichi. Kanaan alatti akka ammaa dhatti yaane sun akka ammaa dhatti fiinnee nama keenyaaf rifannee kaanee jenne suni nu miidhe. Akka nu miine garuu dildila hundi cituu qaba. Karaa ati booda sii misoomee yoo nagaa argatte wanti martinuu siisirraa uummanni keenyallee abboonni keenyallee san qalbeeffadha. Sheer walii godhee abboota keessanitti obboleeyyan keessanii dhaame. Karaan kutamuu qaba wanti irra deebi'ee isinii himu yaa Oromoo irratti waa baay'ee hubadheef. Kanaaf diqqoo mataa illee na dhukkubee hin yaade hin boo'ee jabaadhaa obboleeyyan kiyya isin jaaladhaa waan boruuf keessa jirruun wal hubannaa. Oromiyaa guutuu keessatti waan deemaa jiru obboleeyyan keenya maalitti akka oolan akkamitti akka deeman maal gochuu akka qaban waan beektaniin waan qabdaniin obboleeyyan keessan bira dhaabbadhaa. Obboleeyyan keessan gargaara. Bilbilaanis kan irraa fagoo jettuun bilbilaanis kan itti dhiyaattus yaadan akkuma walirra jettaniin akkuma walirra waa hubattaniin namni akka tokkotti yaadu namni sammuu garagaraa qaba. Tokko yoo waan gaarii yaadu tokko waan badaa yaaduu danda'a. Obboleeyyanuma tokko ta'anii walii galuu dadhabuutu jira. Akkuma beekumsa walirra qabdan yaa Oromoo beekumsa kana waliif qooda. Wal gargaara waliin dhaabbadha rabbiin kadhadha. Jawaar Muhammadiif rabbiin kadhadha. Jawaar Muhammad nurra haa tursiisu jedha rabbiin kadhadha. Jawaar Muhammad nafsee isaa rabbi nu haa eegu jedha du'aayii kadha. Abboota keessaniin du'aayii kadhaafi jedha. Haadha teessaniin du'aayii kadhaafi jedha. Raftaniin bulina. Raftaniin bulina. Yaa Oromoo. Kanaaf yaa uummata kiyya yaa uummata Oromoo qulqulluu nagaan naa bulaa ulfaadhaa isin jaaladha isiniin boona isiniifin qabsaaya isiniifis wareegama yoo Oromiyaan kan reeffa kiyyaadhaan bisoomtu taate reeffa kiyya nan kenna yaa Oromoo. Akkasitti bakka jirtu hundatti saba keetiif of kenne saba keetiif dhaabbadhu. Hayyoota kan kee irraa fakkeenya fudhadhu. Jawaar Muhammad irraa fakkeenya fudhadhu. Siif jedhee lubbuu ofii kennaa jira. Nadhii Gammadaa irraa fakkeenya fudhadhu. Isiniif uummata Oromoof jedhee achi buuteen isaa dhabame. Nadhii Gammadaa akkasuma dhabamsiisuudhaaf yaadaa jiran jechuudha Jawaar Muhammadis. Mee uummatni Oromoo isa kamtu Nadhii Gammadaa arge? Isa kamtu Nadhii Gammadaa eessatti akka bade quba isa qaba? Jawaar Muhammadis akka Nadhii Gammadaattis dagachuuf deemuun hin taatiree? Hin taatiree yaa Oromoo gaafi hin taatu. Hin taatu jedha. Qabsaa'ota meeqa dhabnee jirra akkasitti. Qabsaa'ota akka isiniidhaa akka hin geessu himimmaantu na qaba. Yoo waan sanniin kaasu garanna gubata hirriba hin qabu. Hirriba maal qaba? Osoo lammiin kee boo, osoo obboleeyyan kiyya haati tiyya abbaan kiyya osoo booyani, osoo obboleessi kiyya biyyee uffatu. Biyyee uffatee udoo inni naaf jedhee reeffi isaa karaa irra garaa beelaatiin kufu. Garaa beelaatiin yoo du'u manaa gabbayee yoo du'ee galu. Rifaatuu obboleessa isaatiif gocha hin taane obboleessa isaa irratti raawwatameef. Qe'ee ofiitti gabbayee balbala ofiititti rasaasa diinaatiin du'uun biyya abbaa qabdu bira saalfii guddaadha yaa Oromoo.
biyya abbaa qabdu irratti qe'ee abbaa qabdu irratti osoo dhugin osoo nyaatin osoo uffatee daara hin bayin osoo ibsatee osoo sirritti ija hin banatin itti dukkanaa jirti qeerroo Oromoo. Osoo nyaatee dhugin osoo garaa isaatiin quufin yaa Oromoo miidhaan kee roorroon kee na dhorge hirriba yaa Oromoo. Xinxallee laale badii ati qabdus in dhabe biyya kan kee irratti wareegamuu kan keen arge dhugaadhaaf falmattaa kan keen arge dhugaadhaaf iyyuu jirtaan arge dhugaadhaaf wareegamu jirtaan arge garuu akka ati dhugaa qabdus osoo beeku diinni akka ati mataa ol qabattee nama hin taaneef si dhabamsiisuuf deemaa jira. Kun yaa ummata Oromoo yaa ummata qulqullu eessa jirti badiin jedhamee wal xiinxallaa qeerroo Shawaa kai manatti hin galini hin rafini qeerroo Arsii kai manatti hin galini qeerroo Harargee kai manatti hin galini qeerroo Wallaggaa kai manatti hin galini qeerroo Gujii kai manatti hin galini qeerroo Booranaa kai qeerroo Karrayyuu kai biyya kan kee Oromiyaa tante wala babaafadhu Oromiyaa tante wala babaas injifannoon ka ummata Oromoo jedhi falmadhu galatoomaa isin jaaladha.